Bara baajata 2015 keessa hojii waliin geessa bishaan dhugaatii hojjetamaa tureen ji'oottan 11 darbanitti piroojeektoonni bishaan dhugaatii qulqulluu garaagaraa 8,000 ol xumuramanii tajaajila eegaluu biiroon bishaanii fi enerjii Oromiyaa beeksisee jira. Itti hoogganaa biiroo bishaanii fi enerjii Oromiyaa Injiinar Mahammad Nuuraa ibsa addatti biiroo kominikeeshinii Oromiyaaf kennaniin akka himanitti bara kana naannoo Oromiyaatti dhiyeessii bishaan dhugaatii qulqulluu dabaluuf hojjetamaa tureera. Piroojeektoonni kunneenis qarshii biliyoona 7 fi miliyoona 500 ol ta'uun piroojeektoota bishaan dhugaatii qulqulluu 8,341 sadarkaa adda addaatti hojjechuun hawaasa naannichaa miliyoona 2 fi 1,700 ol fayyadamaa akka taasisus himanii jiru. Hojii akka waliigalaatti taasifame kanaan hanga caamsaa 30tti hirmaannaa hawaasaa fi qooda fudhattoota adda addaatiin kan hojjetaman gara piroojeektii 8,341 hojjetamanii jiru. Kanarraa uummanni naannoo miliyoona 2.74 bishaan qulqulluu akka argatu ta'uun danda'ee jira jechuudha. Karoora waliinii qopheeffachuu dandeettii raawwachiisummaa caasaa sadarkaan jiru cimsuu fi xiyyeeffannoo hooggansii fi hawaasa sadarkaan jiran kennaniin bu'aan kun kan argame ta'uu Injiinar Mahammad yaadachiisanii jiru. Piroojeektiiwwan rakkoo bulchiinsa gaarii qaban kan waggaa dheeraadhaaf uummanni komachaatiin ture karaa lamaan ammallee hojjechaa kan ture. Tokko guutumaan guututti xumurree keessaa bahuudhaan. Inni lammaffaan yoo xiqqaate walakkaadhaan uummanni bishaan akka dhugu. Aadaa hojii bishaanii keessatti duraan kan baratame parsantii 100 yoo ta'e malee uummanni bishaan hin dhugu kan jedhu tokko ture. Suni akkaataa itti namni yaadurraa kan ka'e jechuudha. Amma bara kana maal goone kiiloomeetira 5 illee haa diriiru jimmoo kiiloomeetira 20 haa diriiru boonuun 2 illee 3 illee haa jiraatu bishaan kennaa akka deemu milkaa'ina bara kanaa jennee nu kan fudhannu sirna deeggarsa hordoffii kennatti. Kana jechuun galgalaa ganama halkanii guyyatti hojiin kun maal jira jedha jedhu sirriitti hordofamaa waan tureef. Lammaffaa hirmaachisummaa qaama dhimmi ilaalu hundaa waan akka keessa galu ta'eef. Milkaa'ina piroojeektoota kanaa keessatti gahee olaanaa kan qabu hawaasa bal'aa ta'uun waan hubatameef bara kana paakejii ofiif jedhu hojiirra ooleen piroojeektoota kanneen keessaa 7,100 hirmaannaa hawaasaatiin sadarkaa godinaa fi aanaaletti hojjetamanii tajaajilaaf oolu Injiinar Mahammad ibsanii jiru. Hojii bishaanii keessatti baajata mootummaa qofaan yookaan baajata deeggartaan argamu qofaan rakkoo bishaanii naannoo keenyaa hiikuu hin danda'amu. Kun paakeejii ofiif yookaan self supply jedhamuun waggoottan kurnan darban biiroon bocee ittiin hojjetamaa tureen bu'aawwan gurguddoon argamanii jiru jechuudha. Kana keessa uummanni walakkaa miliyoona olitti dhiyaatu hirmaannaa hawaasaatiin bishaan qulqulluu argachuu kan danda'amu. Karaa kanaan hanga ammaatti gara piroojeektiin 7,100 ol kan ta'an hirmaannaa hawaasaatiin kan xumuramanii sooftiweeriiwwan tokko tokkos hojiidhaaf mijaa'aa ta'uu danda'an yeroo ammaa xumura hojii keessa galchina jirra. Fakkeenyaaf piroojeektii maanejimenti kan jedhamu kophatti lammaffaa iskiim maanejimenti kan jedhamus daataawwan gabaasa dabalatee haala kamiin ganda baadiyyaa tokko keessatti iskiimii yoo hojjetame sadarkaa maalirra jira har'a. Hojjetaa jira hojjechaa hin jiru maal rakkate deddeebisaan uummataa osoo kiiloomeetira 100 meeqa deemee biiroo dhufee hin gaafatin achuma taa'ee ragaa guuttate kana kana naangatee kana kana na gargaaraa jedhee akkamitti qaama godina wajjin yookaan biiroo wajjin kominikeetii godhee bulchiinsa iskiimii akkamitti fooyyessuu dandeenya kan jedhu yeroo ammaa sadarkaa xumuraarra kan gahee jiru. Bara 2016 keessas karoora dachaan karoorfachuun xiyyeeffannaa addaan hojjechuuf qophii waan xumurameef hawaasni hirmaannaa isaa akka cimsu dhaamsa dabarsanii jiru. Bara dhufu harka 2-3 karoora kenna daballee mandara baadiyyaa Oromiyaa hunda keessatti akkamitti bishaan waliin gahuu dandeenya kan jedhu istiraatiijii addaa bonceetiin kan deemaa jirru uummanni milkaa'ina karoora kanaatiif tumsa baratame caalchisee akka nu cinaa dhaabbatu asumaan gaafachuun barbaada.